waa'ee tajaajila kana gaafa duukaa bu'oota qajeelchaa ture tola fudhattan tola kennaa jedhe. Waan lama balaa lama qaba. Gatii namoota tajaajiluu irraa barbaadu balaa lama qaba. Namni teessoon guutuu dinnaan namoonni dhiisanii deeman jiru argaa jirra. Inni biraan immoo duudhaalee tajaajila hafuurawaa principles of spiritual service jechuu dandeenya. Mul'adhu si godha taanaan haga keessa keerraa si bootti mul'adhu. Bakka maa orgoomsu maaltu fide because miira keessaati kun. Inni sadaffaan tola kennama. Wangeela Maatewos boqonnaa 10:8 irratti gooftaan keenyi waa'ee tajaajila kana gaafa duukaa bu'oota qajeelchaa ture tola fudhattan tola kennaa jedhe. Inni biraan Maatewos 5:12 irrattis immoo gatiin keessan samii irratti guddaadha jedhe. Amma laala caqasawwan lamaan kana laala. Tola fudhattan tola kennaa jechuun maal jechuudha? Tola fudhattan tola kennaa jechuun waan dadhabdan kanaafi homaa gatiin qabdanii kaffaltiin qabdan jechuu osoo hin taane namoota tajaajiltan sanarraa kaffaltiin barbaadinaa jechuudha. Hubadhaa. Kaffaltii aanatu sunii kaffala. Gatiin keessan samii irratti guddaadha. Isin garuu namoota tajaajiltan sanarraa gatii hin barbaadinaadha. Tola fudhattanii tajaajilicha waan ta'eef. Inni kuni tokko waan lama balaa lama qaba. Gatii namoota tajaajiluu irraa barbaadu balaa lama qaba. Tokkoffaan tajaajilicha gurguraa akka jirru fakkaata. Nu jalaa fakkeessa. Kennaa bilisa nuu kenname. Tajaajila bilisa nuu kenname. Akka gurguraa jirrutti yaadna. Waan gurguramu kun immoo rakkoo mataa isaa qaba jechuudha. Lammaffaan namoota tajaajilu rakkisuu ta'uu danda'a. Namoota tajaajilutti ba'aa ta'uu jechuudha. Kiristaanummaan immoo warreen tajaajilutti ba'aa ta'uu osoo hin taane ba'aa isaan keessa jiran kan irraa salphisnu ta'uu danda'u qaba. Kiristaanummaan namatti ba'aa ta'uu qabu. Bamin himtaammer. Ba'aa ta'uu qabu. Rakkoo nuti akkaataa nuti itti hubannu ta'uu danda'a malee manni kiristaanaa har'as kan isheen sirna waaqeffannaa isaa ta'uu tajaajila gaggeessaa jirtu akkaataa namootatti ba'aa ta'uun osoo hin taane namootaaf akkaataa itti boqannaa ta'uu danda'udha. Asirratti garuu waan tokko hubatamuu qaba. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 5:18 irratti immoo Phaawulos maal jedhe? Hojjetaaf miindaan isaanii barbaachisaa jedha. Akkasuma sangaa baraayessuu afaan isaaniitiin kan jedhus immoo jira. Maal jechuu barbaade? Xiqqoo shakka hubattan barbaade. Gooftaan keenya warra tajaajilaniif gaafa caqase maal jedhe? Tola fudhattan tola kennaa jedhe. Phaawulos immoo mi'imanaaniif yookaan immoo kiristaanota warra isaan barsiisuuf gaafatti hojjetaaf miindaan isaa barbaachisaa jedhe. Kana jechuun mi'imanaaniin yookaan immoo kiristaanonni amantoonni waa'ee tajaajiltootaa akka dhiphachuu qaban jechuudha. Tajaajiltoonni hin nyaatu, hin dhugu, hin dadhabu, hin dhukkubsatu, maatis qabaachuu danda'u. Isa kana isaan miti nutti himachuu qabu. Nutti himachuu hin qaban sanas eeguu hin qabnu nuti. Amantoonni garuu amantoonni keessi isaanii isaan kakaase. Keessi isaanii jaallate jechuudha. Jaalalaan isayyuu jaalalaan malee abboomamanii dirqamanii miti. Jaalala abbaa sanaaf, jaalala barsiisaa sanaaf, jaalala tajaajila sanaaf qabanii. Jaalala waaqeef qabaniif dhimmi barsiisota, dhimmi tajaajiltoota mana kiristaanaa amantoota hojii manaa ta'uu qabaadha. Kanaafuu namoota nu gargaaran, namoota nuuf hojjetan afaan isaanii hidhuun barbaachisaa miti. Manni kiristaanaas kanaaf kan isheen miindaa kaffalaa jirtu. Malee gatii tajaajilichaa miti. Istiin gaafa waa'ee tajaajiltootaaf gatii kenninu gatii tajaajilichaa miti. Waliin argu sun dhimma namummaa nyaachuuf dhuguu namummaa afaan isaan barbaachisu kennuudha malee dhimma waan tajaajila nu kennaniif jijjiirraa tajaajilichaa kennu. Tajaajilli ammas firiidha. Tola fudhanne nutis gatii homaa tokko illee ittiin baasne. Kanaafuu namootaafis tola kennuu qabnaadha. Kaffaltii namoonni nu kennanis tajaajilicha wajjin waluun argu. Wal argisiisuu hin qabu jechuudha. Tola qorumsa qaba. Ni xaanu arfaffaan qorumsa qaba. Gooftaan isa kana gaafa dubbatu Maatewos Wangeela Maatewos boqonnaa 10 baay'isaa jirra miti. Wangeelli Maatewos boqonnaa 10 jechuun qajeelfamadha. Qajeelfama tajaajilaa gooftaan duukaa bootaaf kennedha. Kanaaf isinillee bal'inaan dubbisuu dandeessu. Jalqabaa kaastanii. 16 hanga 25tti maal jedha? Kunoo akka hoolotaa yeeyyii gidduutti nan sin ergedha. Akka boofaa gamnataa akka gugee garraan mitaa. Kanaafuu kiristaanummaa jechuun hoolota yeeyyii gidduutti ergamanidha. Kan jechuun bilisummaa qabu. Bilisummaan jira. Hoolaa yeeyyii gidduu jiraatu akkamitti jiraata jedhan. Ammamoo amman irra gahu. Ammamoo sodaan jira. Tokko sodaan jira. Lammaffaan immoo yeeyyoonni sunumtuu dhiibbaan irratti qabu jechuudha.
Kanaaf walumaa galatti akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 33 immoo ifatti biyya lafaa irratti rakkina qabdu yookaan qorumsa qabdu. Garuu jabaadhaa ani biyya lafaa moo'eeraatii jedha. Jireenyi duukaa bootaa gara jalqabaa tures immoo kanuma nutti mul'isa. Aarsaa kiristaanonni jalqaba yookaan bara wareegamtootaa turan kaffalaa turan. Ifatti kanatti mul'isa jechuudha. Tarii isa booda wantoonni turani amma kana aarsaawwan ifatti akkas dhiiga dhangalaasuu wajji wal qabatan jiraachuu dhiisu malu. Garuu jireenyi kiristaanotaa gara jalqaba ture sun dhiigni kiristaanotaa kumaatamaan lakkaa'amu takkaatti addabaabayitti bahamee dhangala'aa ture sun kiristaanummaan qorumsa qabaachuusa tajaajilli qorumsa qabaachuusa nutti mul'isa jechuudha. Istiil har'as qorumsa qaba. Tarii amalli qorumsa kana jijjiiramuu danda'a baroota irraa barootatti. Akkuma diin akkasaaf mijateen akkasuma akka dadhabina keenya ilaalee bakka nuti dadhabina qabnu irratti balbala nuti dadhabina isatti agarsiisneen seeneetu diinni nu qora jechuudha. Haalli qorumsa isaa jijjiiramuu danda'a malee baroota hundumaa keessatti iyyuu tajaajilli kiristaanummaa qorumsa qaba. Kana keessatti wanti hubatamuu qabu qorumsa qaba jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee tajaajilli keenya gaafa gufatu walitti bu'iinsi gaafa baay'atu waldaan ijaaramee gaafa jigu maal jennee jajjabeessina? Tajaajilli qorumsa qaba jenna. Hubadhaa. Qorumsi waa lama jira. Qorumsi kiristaanummaa keessa jiru kuni positive impactii qaba. Dhiibbaa positivii qaba tajaajilicha irratti. Yeroo siif waan tokko dhiibbaa tokko geessuu danda'a. Wantoota namatti hin tolle qorumsa tokko namarra geessuu danda'a. Garuu bu'aansaa waan gaarii ta'edha jechuudha. Qorumsi inni kiristaanummaa fakkeenya isinii kaasa. Du'a qulqulluu Isxifaanos. Du'i qulqulluu Isxifaanos qorumsa ture. Kiristaanotaaf qorumsa hamaa ture. Garuu kiristaanummaan lafa kanarratti akka babal'atu kan taasise keessaa inni tokko du'a qulqulluu Isxifaanos. Hayyuun eenyudha? Tartuuliyaan natti fakkaata. Dhiigni wareegamtoota sanyii kiristaanotaa ta'edha. Kan jechuun sanyii tokko gaafa buustu sanyiin sun firee meeqa godhate deebise? Fakkeenya sanyii boqqolloo tokko gaafa gootu gaafa guddatu firee meeqa sanyii akkasaa meeqa kumaatamaan lakkoofnee hin fidnu. Akkas jechuudha. Dhiigni wareegamaa tokko gaafa dhangala'u wareegamtoota biroo yookaan kiristaanota biroo kumaatamaan lakkaa'aman fidaa jechuudha. Kun tajaajila keenya keessatti qorumsa guddaarraa kaasee hanga xiqqaatti jiraniif kan hojjetudha jechuudha. Inni biraan garuu dadhabina keenyaan qormaanni dhufu jira. Dubbisuu dhabuu keenyaan, wal dhagahuu dhabuu keenyaan, xiyyeeffannootti kennuu dhabuu keenyaan, jireenya foon keenya caalsifachuu keenyaan qormaanni tajaajila irratti dhufu jira. Yeroo akkasii qormaanni tajaajilli qormaata qaba jennee dubbachuu hin dandeenyu. Konfideensii akkasiis hin qabu yeroo akkasii. Because qormaatichi isa tajaajila keessa jiru osoo hin taane isa ofii keenyaan nuti finnedha. Qormaanni tajaajilaa qormaata kiristaanummatiin yookaan immoo kiristoositti amanuudhaan dhufudha malee qormaata dadhabbina tajaajiltootaan dadhabbina namootaan dhufu mitiidha. Addaa baafannu. Yeroo baay'ee sanatti hirkannee kan of jajjabeessuun hojii waan jirruuf bakka waldaa ijaaruu isaan hanqina mataa isaaniitiin waldaan diigame qorumsa qabaadha. Waldaa diiganii ta'anii akkamitti itti fufuu qabu ture waldaan sun. Dhuguma qorumsi sun kan kiristaanummaa osoo ta'e waldaan sun itti fufuu qaba ture. Bakka kana mallattoon isaa inni qormaata dhugaa ta'uunsaa jechuudha. Kanaafuu qormaata qaba gaafa jennu akkas tumachuun barbaachisa. Inni biraan hin daangeffamu. Wanni kamillee waaqayyo daangeffamaa jiru. Waaqayyo daangeffamaa hin daangeffamu. Wanni kamillee tajaajila kiristaanummaa daangessu jiraachuu hin qabu. Qulqulluun Phaawulos wangeela yoo lallabne naaf wayyoo kan jedhe callisee miti. Wangeela yoo daangesse. Wangeela baay'ina namootaan, bakkaan, yeroodhaan, haalaa yoo daangesse anaaf wayyoo jedheera. Bakkaan yoo laalle eessaa geessaa ta'e Yerusaalem haga handaara lafaattidha. Hin daangeffamu bakkaan. Lakkoofsa namootaanis yoo laalle immoo lakkoofsa namootaan fakkeenyaaf gooftaan keenya nama tokko barsiisee barsiisne. Nama tokko wajjin baay'ee aarsaa kaffaleera. Eenyu fakkeenyaa kaasame namoota gooftaan qofaatti isaan barsiise. Wangeela keessatti. Niqoodimoos tokko kabraa dubartittii Samaariyaa inni garmi waan nama ajaa'ibu sa'aatiitti
Kiristoos namoota kana barsiise sa'aatii hamaa ture jechuudha. Tokko inni Niqoodimoos galgala ture. Galgalli namni hojiirra oolee hin dadhabaa. Namni kun nama hojiirra oolee hayyuu seeraati dadhabeera. Irra rafuu qaba ture. Garuu galgalaan gara Kiristoos dhufe. Kiristoos isa tajaajile qofaa isaa nam tokko tajaajileera. Dubartii Samaariyaan kun kan isheen bishaan waraabaa turte saafaa ibidda guyyaa walakkaa aduun isaa akka malee sa'aatii turettidha. Sa'aatii hin mijannetti. Sa'aatii hin mijannetti bakka isheen jirtutti dhaqee Kiristoos wangeela isheetti lallabeera jechuudha. Kanaaf tajaajilli keenyarra maalidha baay'ina namaatiin daangeffamu jalqabe. Har'a barre waltajjii irratti lallabdoonni namni teessoon guutuu dinnaan namoonni dhiisanii deeman jiru argaa jirra. Ispiikariin jiru taanaan namoonni lallabni mul'achaa jiru warra. Namni xiqqaa ta'edhanii nama tokko Kiristoos Waaqayyo ta'e osoo jiru nama tokkoof dhaabatee yoo lallabe isayyuu lallaba sirrii bara yeroo sana falmii ture wal falmaa turan bara. Kiristoos namas akkas safalmu wajjin dubartittii Samaariyaa safalmaa turte. Niqoodimoos safalmaa ture. Even namoota akkas nu falmana wajjin dhaabbanne iyyuu lallabuu qabna malee miskiina uummata taa'ee nu dhaggeeffachuu dhufee akkasitti gurra banee taa'ee nu dhaggeeffatu nuti namni xiqqoo dhannee dhiisnee deemuu maal jechuudha. Daangessine jechuudha bara. Bakka daangessine safara keenya keessa buusne jechuudha. Tajaajilicha nuti to'achuu jalqabe jechuudha malee hafuura qulqulluu kan jennu sana miti jechuudha. Qulqulluu Yohaannis Afawarq yeroo magaalaa Konstantiniyaa miti achitti gaafa lallaba ture lallabni isaa namoota birootti jaallatamaadha akkuma beekamu. Guyyaa tokko qophiin biraa ture qophiin qophii adda addunyaa jechuudha bakka biraa isteediyeemii keessa ture jechuudha. Namoonni achi deemanii nama tokko qofaatu argame. Nama tokko qofaatu argame jechuudha sagantaa sarkii irratti sagantaa barumsa inni qulqulluu Yohaannis barsiisu irratti. Qulqulluu Yohaannis homaa tokko ton jijjiiramiin akkuma yeroo kan barsiisutti sa'aatii wal fakkaataa fayyadamee haga dhumaatti barsiise. Gaaffii gaafatan maaliif akkas gootee jedhanii. Tiitiin naaman gaafatan duratti siqqoon kan dhufaa ture namuma kanadha. Duras kan dhufaa ture namuma kanadha. Ilaala tarii baay'ee wayii nuti waa'ee baay'ina namaa keessa namaatiin madaallataanaan kaalkuleeshiniin taane keessa galla. Amma ilaala qulqulluu Yohaannis yeroo kaan namoonni taa'anii harka cabacabaa turan namoota meebii nuti qaamaan argaa jira mul'atan namoota dhufnedha jechuudha. Kanaaf namni meebii namoota nuti guyyaa namoota nuti dombii guutanii hojjanne sana keessa nam tokkollee jiraachuu dhiisuu danda'a. Namni jecha keenya fudhatu. Hin beeknu waan ta'eef karaa Waaqayyoo hojjetu nama tokkos haa ta'u lallabuun barbaachisaa barsiisuu gatii kaffaluun barbaachisa jechuudha. Okay. Kun amaloota tajaajila afuuraati shanan jechuudha. Shan miti kan keessa shanirra jiramni. Inni biraan immoo duudhaalee tajaajila afuurawaa principles of spiritual service jechuu dandeenya. Duudhaa amalaa fi duudhaan maal garaagarummaasa? Amalaa fi duudhaan maalidha? Okay. Duudhaan irra caalaa waan nuti hordofuu qabnudha irra caalaa duudhaan jechuudha. Gudunfuudhaaf Roomee boqonnaa 13 irratti jaalalli gudunfaa seerotaa ta'eera. Jaalalli gudunfaa seerotaa ta'e qulqulluu Phaawulos. Duudhaan tajaajilaa jaalaladha. Nakka. Yoo akkas jenne wantoonni tarii jaalala sana keessa wantoonni hedduun jiru garuu duudhaan duudhaan tajaajilaa yookaan immoo duudhaaleen tajaajilaa jaalaladha yoo jenne jalqaba irratti kaasee ture tajaajilli afuuraa maal kan jedhu inni sadaffaatti kaasne maal ture tajaajilli afuuraa jaalala jennee ture hubadha jaalala tajaajila afuuraa jechuun maaliif jaalala jedhame kan jedhuuf jaalalli lamatu jira malee fiqira bees fiqira Egzaabeer jaalala namaaf jaalala Waaqayyooti jaalala Waaqayyoo jechuun vertical love kan jennu jechuudha namaaf Waaqa gidduu kan jiru jaalala namaa jechuun immoo namaaf nama gidduu kan jiru horizontal love jechuudha amma laala qaamni jira kiristaanota
qaamni kun jaalala inni mataa wajjin qabu jechuudha. Nasii olee kun jaalala waaqayyoo jedhama. Jaalala inni qaamni tokko qaama biraa wajjin qabu jaalala namaa jedhama. Tajaajilli kanadha. Bakka gabaabumatti. Tajaajilaan tokko fakkeenyaaf harki jechuudha. Harki tajaajila tokkodha. Harki gaafa tajaajiluu barbaadu jaalala kanarraa ka'eeti. Tokko akkamitti jaalala waaqayyoo irraa ka'a tajaajilli kan jedhuu fi tokko jaalalli waaqayyoo nutti agarsiise obsa namaaf hin kennu. Obsa namaaf hin kennu. Hubadhaa. Obsa namaaf hin kennu. Kana jechuun nuuf jireenya kenne. Kiristoos nuuf jireenya kenne miti gatii kaffalee nuuf jireenya kenne. Nuti amma boqonnaa keessa jirra. Nuti amma bilisummaa keessa jirra. Nuyi amma bilisummaa keessa jirra. Egaa nuyi bilisummaa arganneerra. Nuyi boqonnaa arganneerra. Gaafa boqonnaa argannu, gaafa bilisummaa argannu immoo gaafa waaqayyoo wajjin jaalalaan walitti hidhamnu immoo jaalalli inni kanarraa addan baane kan biraan immoo jira. Inni immoo jaalala maaliiti? Jaalala namootaati jechuudha. Kanaafuu tajaajila jechuun nuyi ofii keenyaan jaalala waaqayyootiin mo'amne gatii waaqayyo nuuf kaffalee bilisummaa waaqayyo nuuf kaffalee nuuf kenne sana jaalalaan deemnee namootaaf kennuudha. Kana jechuun waan gaarii argatte nama jaallattuuf kennitaa jechuudha yoo salphisnee ibsine. Waan gaarii jettee yaaddu waan gaariidha jettee ofii kee irraa fayyadamte nama jaallattuuf ni kennita jechuudha. Akkasii miti akkas tajaajilli. Kanaaf tajaajilli jaalaladha kan jenne. Duudhaaleen tajaajilaas immoo jaalaluma kana keessa jiru hundi isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti amantiidha. Amantii. Egaa duudhaaleen tajaajilaa jaalala jenneerra. Amantiin jaalaladha. Amantii jechuun baay'isoo wayi jaalala nuyi waaqayyoof qabnu jechuudha. Gabaabumatti amantii jechuun. Isa kana gooftaan keenya wangeela Maatiyos boqonnaa 22:37 irratti waa'ee abboommii wani gaafatee ture. Isa gaafatan. Abboommii kamtu caalaadhaan isa gaafatan. Abboommii ishee jalqabaa maal jedhan? Laphee kee guutuun, humna kee guutuun, yaada kee guutuun waaqayyo gooftaa kee bitame yookaan yaadadhuudha. Ishee kana amantiin. Amantii isheen jennu kanadha baay'isee. Waaqayyoof bitamuu jechuudha. Kanaafuu amantii kan jennu kuni jaalala of keessaa qabdi jechuudha. Bu'aa jaalalaati amantiin baay'isee. Amantiin bu'aa amantiitu jaalala fida osoo hin taane jaalalatu amantii fidaadha. Akkasuma tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:8 irratti jaalala kan hin qabne waaqayyoon hin beeku. Waaqayyo jaalala waan ta'eef. Waaqayyo hiika jaalalaa qaamni hiika jaalalaa guutuu danda'u waaqayyoodha. Amma akka irra nuti jaalala kana salphisnee bakka hin taanettis bakka hin ta'uttis waamnu kana miti. Namni waaqayyootiin akka barbaadetti ibsee hiikee bira ga'u hin jiru. Waaqayyo bira hin gahamudha. Jaalallis akkasuma bira hin gahamudha. Garuu waa'ee hammi jaalalaa kan nuuf ibsameyyuu gatiin jaalalaa kan nuuf ibsameyyuu karuma waaqayyo karaa ilma waaqayyooti jechuudha. Kanaaf jaalalli bal'aadhaan. Walumaa galatti tajaajila keessa inni jalqabaa jaalala waaqayyooti. Inni kun immoo amantii jechuudha. Amantii waaqayyoorraa isatti amanuu gaafa isatti amannu immoo waan sarraa fudhanneefis amanamna, waan isaaf hojjennuufis amanamna, waan ergamneefis amanamna jechuudha. Maaliif sababni isaa amantiin amanuudhaan kan inni deebi'u waan ta'eef. Amantiin amanuudhaan deebi'a. Inni lammaffaan sodaa waaqayyooti. Sodaa waaqayyoos jaalala waaqayyoorraa dhufa. Waaqayyo nuyi kan sodaannu nu dheekkama, nu cabsa, nu dheekkama, nu hiyyoomsa, nurraa fudhata. Jennee miti baay'ee jaalalli kiristiyaanummaa yookaan sodaan kiristiyaanummaa keessa jiru waaqota biroo irraa kan adda isa taasisu. Warreen waaqolii biroo waaqessan irraa kan adda isa taasisu. Sodaan nuti waaqayyoof qabnu waaqayyoon jaalachuu irraa kan dhufedha malee guddummaa isaarraa yookaan immoo doorsisa inni nurra geessu irraa kan dhufe miti. Wadha fakkeenyaaf namoonni seexanaaf bitaman jiru addunyaa kanarratti. Qaalluu beektu normaalii qaalluu namoonni hayyuu jedhan jiru qaalluu isa sirna seexana waaqeffannaa seexanaa jechuudha. Namoonni qaalluun suni ayyaanni suni intini sanyiitiin daddarba miti. Ayyaanichi sanyiitiin daddarba sanyiin zarii sana keessa zariin ayyaana sanaaf hin bitamne yoo jiraate balaa wayii sarara gaaba isu. Balaa wayii waan sarara ga'uu fi namoonni
sodaa kanaaf jecha waaqa jedhanii waan sanaaf bitamu. Seexana kun seexanadha. Seexan bittaa seexanaaf bittaa waaqayyoo akka adda baafannu barbaada asirratti. Bittaa seexanaa namoonni gaafa seexanaaf bitamanii jiraatan jaalalaan miti kan isaan bitaman. Sodaatanii, doorsisa isaa sodaatanii, dheekkamsa isaa sodaatanii, nurraa fuudha jedhanii, nu cabsa jedhanii, gadi nu buusa jedhaniiti kan isaan seexanaaf bitamanii hidhaa seexanaa jala bahuu dadhaban. Bittaa waaqayyoo garuu akkas miti. Bittaa waaqayyoo garuu waaqayyoo na jaallata. Waaqayyo fuula isaa duratti hammeenya akkan hojjedhu hin barbaadu. Waaqayyo bara jireenya koo keessatti akkan isaaf amanamu barbaada. Fuula isa na jaallatee duratti immoo waan hamaa hin hojjedhu. Sodaadhaan isaaf nan bitama jennee kan jiraannudha jechuudha. Kun tajaajila keessatti jiraachuu qaba. Amantii keessa immoo sodaan waaqayyoo jiraachuu qaba jechuudha. Waaqayyoo sodaachuu qaba. Tajaajila keessatti sodaa waaqayyoo hin jiraanne sodaan keenya namoota wayirratti xiyyeeffate yeroo ta'e tajaajilli keenya koondishinaal ta'a. Bakkaan daangeffama, yerootiin daangeffama, daangeffamuu jalqaba. Tajaajilli daangeffamaa immoo tajaajila kiristaanummaa miti, bu'aa qabeessummaan isaa samma kana miti jechuudha. Inni biraan gadi of qabummaadha. Gadi of qabummaa. Gooftaan miila duukaa bu'ootaa dhiqee isa booda maal jedhe? Isin barsiisaa naan jettu sirrii gootan. Garuu akkuma miila keessan isin dhiqe kana isinis immoo warreen kaaniif akkasuma taasisaa jedhe. Kiristoos gaafa miila duukaa bu'ootaa dhiqe baay'isoo wayii fakkeessuuf miti. Keessuma isaarraa gadi of qabeeti kan inni isaan tajaajile. Gadi of qabummaanis miira keessaati malee miira irra keessatti dispilee ta'u qofa miti. Miira keessaati. Kana jechuun keessa keetti namoonni hundi akka sirra caalan yaaduu. Namoonni hundi akka sirra caalan. Ati xiqqoo akka taate. Hunda dursa kasooma inni dhugaan waaqayyo guddaadha. Waaqayyo biraan gaabu. Ani waaqayyo biratti tuffatamaa. Tuffatamaa gaafa sin jedhu immoo nama hin fayyenne. Gaafa jedhu yookaan ani waaqayyoof garba gaafa jedhu waaqayyoof jaalalaan kanan bitamedha. Jaalalaan kanan booji'amedha jechuudha malee akka duratti sana na doorsisee na bitaa jechuu miti. Waaqayyoo guddummaa waaqayyoo yaadudha. Kasoomni inni jalqaba. Itti aansee namoonni kaan akka nurra caalan yaadudha. Inni kun garuu miira keessaa ta'uu qaba malee irra keessaan waan nuti dubbiidhaan yookaan immoo sochiidhaan taasisnu miti. Kasoomni keessadha. Keessa keenyatti kasoomni hin dhufne taanaan irra keessatti hin rakkatiina. Dhugaan sentame hin rakkatiina of goomsuma ta'a. Bakka mul'adhu si godha taanaan haga keessa keerraa si bootti mul'adhu. Bakka maa ol goomsu maaltu fide? Because miira keessaati kuni waaqayyoota arga. Of agarsiisin jira taanaan hamma si keessaa bootti of agarsiisi garuu ittiin of hin jajin istiil. Of agarsiisuu keetti karaa sirriirra jira jettee of hin jajin. Tajaajila keessatti jechuudha. Alatti akka barbaadan ta'uu dandeessu. Akkas gaafa hin jedhu kiristaanummaan alaaf keessaan jiru jennee irra kana olii galleera hundi keenya iyyuu. Kun soteeriyaa keessatti intini keenyadha. Marii qaalii keenyadha. Kiristaanummaan alaaf keessa jedhamu jiru. Jireenya furummaaf foonummaa jedhamu jiru. Nuyi yoomiyyuu kiristaana jenneerra. Kanaaf miira keessaati walumaa galatti. Because wanni kun baay'ee irra nu miidhaa jira. Asxaa kootu jechuun kun hin jira irra keessa. Garuu andaandee baay'ee wayii wanni nuti akkasii kun iyyuu yeroo karaa itti of tuulummaa ibsuun ta'uu danda'a. Wanni asxaa achitaa jedhan kun iyyuu karaa itti of tuulummaa ibsuun ta'uu danda'a yoo keessa keenyatti xinnaatiin hin taane jechuudha. Kanaafuu kana keessa galuu hin qabnu nuti keessa keenya irraa ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos tokko Tasaloniqee boqonnaa 2:5-8tti nuyi isinirraa namoota irraas yoo ta'e ulfina hin barbaanne jedha. Ulfina hin barbaanne gadi of qabnee isin tajaajillee jedha. Kanaaf namoota barsiisnee tajaajillee gaafa kaanu keessa keenyatti namoonni kun osoo na faarsan xiqqooshee osoo poostii godhanii waa lalaxxafanii jennee yaaduun qabnu bakka. Kun nutti dhaga'amu kun dhugaan isin timan. Poosterri malaxxafamu jiru kun poosterri osoo laxxafamuu baate bar tajaajiltoonni sun morma warra intinii qabu bar morma warra sagantaa qopheessanii qabu. Wannichi warra sagantaa qopheessan qofarraa miti kan dhufe. Tajaajiltoota mataa isaanii irraas dhufe. Milikkiti yeessatti koone bakka isa irra daal sii laxxafa. Ati mallattoo kennaa jirta taanaan
adeemsi kee xiqqoo shakkaatii ol isaan qabdu dubbata taanaan bakka የግድ በቃ አንተ መገኘት ስላለብህ fuudhanii suura keessi laxxafoo jira poster irratti. Kanaaf akkas ta'uun qabu tajaajila akkasitti miti Kiristoos kabaja isaarraa duwwaa ta'etu nu tajaajile. Fakkeenyummaa inni biraan fakkeenyummaan baay'ee barbaachisaadha. By the way hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan ibsasamii akka kabajaniif inni keessan yookaan jireenyi keessan akkasuma namoota duratti kan ifi haa ta'u. Jireenya ofii hin dhamdhamne akkamitti lallamna jireenya ofii hin dhamdhamne jedhan. Duratti ni kaaseera. Kiristiyaanummaa jechuun jireenya ofii kee dhamdhamte osoo obboleessi koo argate jettee yaaddee waan obboleessa kee dhamdhamsiistu dhanneerra. Eega akkas ta'e jireenya ofii kee dhamdhamte ittiin jiraanne obboleessa kee dhaqxee yoo kennitellee ishee sobaati jechuudha. Kennaa sobaati fakkeessu taati. Because dhamdhamtee hin argine akkamitti burtukaana duwwaasaa burtukaana osoo bifuma isaa ilaaltee bareeda nyaadhu nama kennita. Dhamdhamuu qabda dura. Kiristiyaanummaan akkas jiraattee jireenyi keessa fakkeenya ta'uu qaba. Waltajjii irratti bareeddee gaafa namoonni waltajjii irratti ati bareeddee isaatti mul'attu suni magaala keessattis immoo akkasuma bareeddee akkasitti mul'atan akka itti mul'attu barbaadu. Magaala keessattis hojii keettis iddoo hundumaatti malee asii waltajjii bareechuu qofti hin ta'u sun. Isa akkasiirra tajaajiluun osoo hafee bareedaadha. Qulqulluun Phexros tokkoffaa Phexros boqonnaa 5 irratti lakkoofsa 3 irratti hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee jedha. Gooftummaa agarsiisuudhaan miti. Argitanii? Namoonni jedha ndoomme qulqulluu Yohaannis 4 fakkaata. Namoonni raajii yookaan ajaa'ibaa hojjechuu keessanirra jedha. Namoonni jireenya keessaniin ni booji'amu jedha. Yoo raajii hojjettan yeroo ta'e wayitti bishaan daadhiitti jirtanii yookaan immoo tulluu sochoostanii namoota sarpiraayis gootanii miira keessa galchitanii deemtu jedha. Inni akkas jechuun isoo hundaa yaadicha akkasidha. Akkas jedha. Yoo immoo jireenya keessaniin jijjiiramtan jedha. Namichi yoo dhufee suuqiitti isin arge isinisumadha. Yoo waltajjiitti isin arge isinisumadha. Yoo dhaqee iddoo wayiitti mana murtiitti isin arge isinisumadha. Namni jireenya keessan isa kana isa dhaabbataa ta'e isaniin booji'ama malee raajii yookaan ajaa'iba isin guyyaa tokko yookaan yeroo tokko hojjettaniin booji'amuudha. Isinii gala miti? Ifa miti? Akkasi duratti kitaaba Habiib Goorgisiif hojii isaa duratti wanti barreeffame tokko jira. Kiristaanonni duratti nam tokko gaggaarii dubbatee naan galgala kiristaanota wajjin ooleera jedhama. Bara akkasii nuuf haafidu. Yoo namni namanne wayii galee waan gaggaarii kan dubbate har'a kiristaanota wajjin ooleera jedhama. You see, bakka they are always preachers. Bakka yeroo hunda lallabdoota bakka yeroo hunda sa'aatiidhaan sagantaa qopheessanii maal miti yeroo hunda lallabdoota. Fakkeenyummaan baay'ee barbaachisaadha. Daqiiqaa 30 lallabaan jireenya keenyaan garuu walitti fufinsaan lallabna. Lallaba daqiiqaa 30tiin namoota 50 namoota 100 taa'inoo dhaggeeffata. Jireenya keenyaan garuu maybe namoota haga nuti umurii keenya jiraannu kana keessatti miliyoononni nu quunnamuu danda'u. Jireenya keenya miliyoononni nama beekamaa ta'an immoo keessumaa maybe nama baay'eetu nu quunnamuu danda'a. Kana jechuun namoota akkamitti akka barsiisne namoota meeqa akka barsiisne ilaala jireenya keenyaan. Na akkasi. Tajaajilli ittiin jiraatanii kan kennanii fi kan kennanis immoo kan itti jiraataniidha. Tokko tokko immoo haga kennanitti haga tajaajilicha kennanitti jiraatanii sabooda immoo jireenyi isaas tajaajilli isaas barumsi isaas isaan immoo yeroo dubbatan keessaa baha ta'uun beeku deebi'anii immoo jireenya kaleessa turetti deebi'u. Fakkeenya isinii kaasa. Fakkeenya faarfannaa. Namoonni faarfannaa hojjechuu isaanii dura of eeggannoo taasisu. Duratti subaayee fa'aa qaban faarfannaa gaafa faarfatamu baay'ee namootatu faarfatanitti fakkaatu ture. Faarfataa teenyee gaafa TV keessatti arginu akkamitti ijoo faarfatama jenna. Maal jedhu subaayee qabattee ifama gaafattee waaqayyo yoo si eeyyame qofa
waaqayyo abjuudhaan sitti mul'ate hosii eeyyame qofa abboota piroosesiin isaa baay'eedha. Kanaaf kabajna turre. Har'a kabbaal no. Nutumti bara jireenya keenya waggaa 5 hin caalle keessatti kana argine jechuudha. Gaabbee akkasii argine. Kana booda gara fuulduraatti maaltu dhufa? Antibiotics resistant kan jedhamu jira fayyaa keessatti. Antibiotics resistant jechuun baakteeriyaan dhukkuboota fidan antibiotics yookaan immoo qorichoota isaan balleessan wajjin wal baruu jechuudha. Baay'ee sodaatamu baay'ee. Keessumaa biyyoota developing country keessatti antibioticsiin sadarkaa qaba. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa deema. Nama gaafa yaaluu barbaadu isa dadhabaarraa kaata. Baakteeriyaatiin nama qabamee dhufe kan infekshinii almost dhukkuboonni hedduun isaanii nuti dhukkubsannu baakteeriyaarraa dhufu. Antibioticsii jalqabaa first line antibioticsii kennama gaafa dhaqxu. Hin fayyita. Sitti deddeebi'a isaan dhukkubni suni qorichi sun itti deddeebi'a baakteeriyaan sun maal gochaa dhufe qorichitti san itti baraa dhufe. Resist godhaa hin fayyitu. Second line itti fufa. Baakteeriyaan konfidensiitiin siluudha dhaabbatti jechuudha. Maal jechuu barbaadeen? Har'a nuti waan intini kanatti jecha waaqayyoo kanatti waan resistant ta'an natti fakkaata. Iddoo baakteerichaa bu'aa of ilaala. Jechi waaqayyoo duratti first line xiqqoomti yoo nu kennamti nu fayyisiti turte. Well, ammas yoo dhukkubsannu cubbuudhaan kufnu xiqqoo ishee dheeratee nu kennama ammoo nu fayyisa. Gaafa dhufnu immoo ammas innumti sun gaafa nu kennamu xiqqoo ishee sirriitti ibsamuu qaba. Explain gochuu qabda. Barsiisaa fi filanna jechuudha. Isa laphee keenya tuqu. Har'a salphaatti jechi waaqayyoo nama keessa galaan jiru bar. Siistama hin jirre fayyadamuu qabda. Keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti namni siistama hin jirre fayyadamuuf takka ani barsootatti isin murteessu takka. Bakka maal godhu dhalootadha bakka. Dhaloonni homaa sitti hin fakkaatu. Maqaa abbaa jechuun bakka taraa oduuma wayiisatti fakkaateera bar. Oduu miti garuu kun. Yesuus gooftaa kan jedhu sun amma akka kabajaa qabu isinitti himeera. Har'oo namni iddoo jirtaasaa beekuu hin jiru. Namni yeroo dubbattus dhimma kee qabu hin jiru. Yeroo dubbattus. Resistant taaneerra waaqayyoon itti nu gargaaru malee laphee dafee na nuufaa kennu malee rakkoon isaa cubbuuf immoo sensitiif taaneerra intini kana faallaa kana duubaan cubbuuf baay'ee sensitiif taaneerra. Cubbuun salphaamti ishii nu mooti. Dubbiin sagalee waaqayyoo garuu yoo faffatamee liqaamti meeqa irratti wal gahee as cabsee yoo nutti lallabee alatti fakkeenya meeqa fudhatee Sabbarno. Amma masirumaayyuu dubbatii nama jechisiisa. Tole, amanamummaa inni biraan. Amanamummaa egaa amanamummaan waaqayyoo isa amanamaa amanne isaaf amanamuu fi amanamuu dhiisuu gaafa yaadnu sijjamar amanamuu dhiisuumtu waaqayyoof waan malu miti. Tokkoffaa Ximootos boqonnaa 1:12 irratti maal jedha? Tajaajila isaaf na aangeesse amanamaa godhee waan na lakkaa'eef humna isaa naaf kenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nan galateeffadhaadha. Waaqayyo garuu gaafa tajaajila nutti kennu nu amanee akka ta'e beektu miti. Nu amaneeti bar. Sireen ajaa'ibu kun Waaqni si amanee itti hojjedhu jedhee gaafa tajaajila sii kennu ati immoo ta'uu amanamiin gaafa argamtu. Hubadhaa kan. Waa'ee waaqayyoo dhiisaatti lafuma kanatti fidaati aangoo mootummaa yookaan nama aangoo guddaa irra ga'u jiru itti gaafatamummaa isinitti kennee isin amanee jechuudha. Hamma isin isaaf amanamuuf gatii hammamii akka kaffalta yaaddeettu isaaf amanamuuf jechuudha. Keessumaa nama guddaa aangoo guddaa irra jiraate immoo hirribas haa ta'u dhiisnee waan dhiisnee akkuma ta'etti isa gammachiisna malee dadhabe dhibaa'ee asiin na qore asiin na harkise jennee salphaatti biraan dabarru bara ajajisan. Waaqayyo amaneeti kan nutti kenne malee nu qoruuf miti. Baay'ee hubachuun barbaachisaa. Takka waaqayyo waan nu qoruuf nutti kenne isti faara danda'amu hin danda'u akka nutti kennetti yaaduun barbaachisaa miti. Faarfata jedhee nutti kenneera. Lallaba gaafa nutti kennu lallabda jedhee nutti kenneera bakka amanami. Gaafa sijjamar gaafa nutti kenne immoo callisee miti callisee koo hojii qofa nutti hin kennine bara. Kennaa ittiin immoo hojjennu kennamu gaarummaa isaa waaqayyo. Akka namoota lafa kanarraa miti. Namoonni lafa kanarraa akka barbaadde godhee hojjedhanii itti gaafatamummaa sitti kennu.
Inni garuu leenjii sii kenneeti. Leenjii qofa miti humna sii kenneeti. Kan sitti kennu jechuudha. So amanamummaan baay'ee barbaachisa tajaajila keessatti. Tajaajila keessatti sa'aatii tajaajilaa akkan ta'etti gubuun. Bicha waan tajaajila miidhu jechuudha. Waan tajaajila miidhu kamiyyuu haa ta'u. Akka barbaannetti gubuun amanamummaa keenya akka hir'isaa jiru. Waaqayyoon ganaa akka jiru beekuun barbaachisaadha. Yoo tajaajilicha irratti amanamne gatii kan argannus immoo waan xiqqoo irratti si aangesseera waan xiqqoo irratti amanamteetta waan guddaa irratti si aangessa kan jedhu. Mana kiristaanaa har'a ishee as jirtu kana irratti yoo amanamne mana kiristaanaa ishee samii mootummaa samii irratti waaqayyo nu shakka waan ta'eef maal gochuu keessa nu galcha. Har'a yoo amanamne galata har'a xiqqoo ishee rakkoon qabdu sa'aatii muraasa galateeffadhu sa'aatii baay'ee moo hojjedhu jedheeti waaqayyo kan jireenya kana nu kenneera. Egaa laala sa'aatii nuti galateeffannu royu sa'aatii nuti hojjennutu caala. Boormoo jireenyi keenya hundi isaa galata ta'uuf jira. So ishee xiqqoo sa'aatii lama ishee galataaf si kennamte irratti yoo hin amanamne jireenya isaa booruu hundi isaa galata ta'e irratti akkamitti amanamtaadha. Siif iyyuu hin ta'uudha akkamitti filattee galtaadha. So har'a hin kadhadhu, hin faarfadhu, hin tajaajilu jechuun jireenya booruu naaf kennamee jiru suni naaf hin malu hin barbaadu akka jechuuti jechuudha. Inni biraan obsaa fi abdii. Obsaa fi abdii tajaajila keessa jiraachuu qaba. Obsi jiraachuu qaba. Because tokko obsaa fi abdii qormaata mo'achuuf baay'ee murteessaadha. Maal jennee duratti tajaajila amaloota tajaajilaa keessa gaafa qorumsa qaba jennee rabbi qorumsoota kana obsan qabnu taanaan abdiin qabnu taanaan abdiin akka nuti obsa godhanu nu gargaara. Abdiin akka nuti obsa godhanu nu gargaara. Obsi keenya immoo tajaajila keenyaaf qorichadha. Akka nuti karaa ittiin kufne nu gargaara. So maal jedha wangeelaa ergaa Ibroota ergaa Phaawulos gara warra Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti mataa fi fiixaan baasaa amantaa keenya Yesuusiin akka ilaalle fiigicha fuuldura keenya jiru obsaanaa fiigna. Obsaanaa fiigna. Eenyuun akka ilaalle? Mataa amantaa keenya, mataa fi qajeelcha amantaa keenya Yesuus Kiristoosiin abdiin keenya isa jechuudha. Abdii keenya sana godhannee fiigicha fuuldura keenya jiru maaliidhaa fiignu? Obsaanaa fiignuudha. Yoo akkas ta'e qorumsa isa jedhame sana gara gaarummaatti jijjiiruu dandeenya. Akkas hin taane yoo ta'e garuu qorumsi ufee darbaan qorumsi hundiyyuu nu kuffisee darbaa jechuudha. Walumaa galatti warreen ijoo warra kana. Warreen kun hundiyyuu baay'ee jaalala keessa jiru. Jaalala namaa fi jaalala waaqayyoo keessa jiru. Kan biraan waa'ee jaalala amaloota jaalala jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 guutummaa isaa dubbisuu dandeessi. Jaalalli maal akka ta'e. Wantoonni jaalala keessa jiran hundi isaanii sun tajaajila keessa jiraachuu qabu jechuudha. Danda'aadha jaalalleedha. Tajaajila keenya keessatti wal danda'uun jiraachuu qaba. Danda'a ta'uu qaba. Ba'aa walii baachuun jiraachuu qaba. Gaarummaadhaan agarsiisedha. Hin hinaafuudha. Hin hinaafu. Of hin jajuudha. Of hin bokoksu. Lafa salphinaan dhaabbatudha. Lafa salphinaan ijaajuudha. Jaalalli. Waan satti tolu duwwaan barbaaduudha. Jaalalli. Waan satti tolu duwwaan barbaadu. Kanaafuu namoota birootti maaltu tola waan jedhu si yaada jechuudha jaalalli. Harki kan koo qofan jedhu. Ijaaf maaltu barbaachisa kan jedhu. Fuulli kun ganama ka'ee dhiqachuu qaba jedhee bishaan fuudhee fuula kana kan dhiqu harka. Ofuma isaa dhiqatee maaf hin deemne? Dhiqatee maaf hin deemne? Sila hin danda'a. Rakkoodha. Jaalala jechuu barbaade. Jaalala jira kanaaf ija keenyaaf harka keenya gidduu ejjennoo barbaachisaa. Ejjennoo cimaa jechuudha. Cichoomina jalla sagan. Ejjennoo cimaa. Ejjennoo cimaa jechuun Kiristoos fayyina namootaa raawwachuuf aarsaa inni kaffale yookaan adeemsota inni deeme keessatti cichoomina gaafa ilaaltan baay'ee nama ajaa'iba. Cichoomina isaa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Hunda caalaa garuu obsa inni fannoo irratti agarsiise sun baay'ee sammuu namaa olidha. Kabaja ulfina fuuldura isaa jiruuf obsi gidiraa fannoo irratti obse jedha.
gidiraa fannoo irratti obsedha. Ulfina eessa jiruuf? Ulfina fuuldura isaa jiruuf jedhee Kiristoos. Ulfina fuuldura isaa jiru kan isaa osoo hin taane fayyina namootaaf jedhee gidiraa sana hundumaa arrabsoo reebicha sana hundumaa fannoo irratti obse. Cichoomna gaafatamu. Cichoomna gaafata. Ciniinnachuu jechuudha. Ciniinnachuu. Inni biraan inaaffa afuurawaa. Inaaffaan afuurawaa. Badiinsi namootaa. Dadhabuun tajaajila mana kiristiyaanaa. Maqaa Waaqayyoo bakka hin taanettis bakka hin ta'uttis akka malee waamamuunsa nu inaafsisuu qaba. Kiristoos nabiyyiidha. Galanni isaaf haa ta'uuti. Kiristoos nabiyyiidha. Yeroo isin jedhamu otoo dhageessu akkamitti bira dabartama? Bakka waan ta'uu gochuu qabda. Keessi kee dhagaa darbadhu jedheennan darbadhu. Bakka keessi kee jedheennan dhagaa darbachuun garuu adeemsa keenya miti. Akkasiin hin goone immoo nan beeka waan ta'eef. Bichaa garuu waan tokko gochuu qabna. Jalqabanii rubaramma wallagguma biyya Pirootestaantii jedhamu kanayyuu naqamteetti jechuudha. Ifatti baasanii Kiristoos Allaan Waaqa Abrahaam, Waaqa Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti. Waaqa Musee, Waaqa Muhammed. Akkas lallaba akkasii jalqabameera. Kana yeroo dhageessu xiqqoo keessumti kee hirrifatu taanaan ችግር አለ. Rakkoo jira jechuudha. Resistant taaneerra kanaaf desensitive taaneerra jechuudha. Receptor kan jedhamu jira. Receptor jechuun fakkeenyaaf wanti tokko qaama keenya keessa gaafa galu hojii hojjechuufis haa ta'u. Fakkeenyaaf wanti tokko dhufee bakka kanatti hojjechuu barbaada yoo ta'e taqabbaa'een jira. Kan simatu jechuudha. Receptor jenna. Receptoriin sun gaafa dhufu kan inni simatu kan isaa qofadha. Wanni baay'een asirra darbuu danda'a. Kan eeguu qabanni garuu. Kan isaa gaafa dhufu hin beeka. Foolii isaan beekaa, waan isaan beekaa hin fudhata. Saayiziin isaa walitti hin ta'u baay'ee wanna biraatu hin fudhadha. So saayiziin isaa itti ta'a hin fudhata. Waan sana fudhata hojii isaa hojjeta wanni sun. So receptorii nuti har'a ittiin Waaqayyoon yookaan Kiristoosiin fudhannu suni xiqqoo waan dissolve ta'e fakkaata. Waan caccabe wayii jechuudha. Bakka Kiristoos waa'een Kiristoos dhimmumti Kiristoos ilaallatu gaafa siin darbu homaa ittiin fakkaatu taanaan receptorichi hin jiru jechuudha. Faayidaan hin jiru jechuudha. Rakkoo godhateera. Malee dhugumatti jaalalli Kiristoos nu keessa jira taanaan maqaan isaa akka malee gaafa waamamu karaa kiristiyaanummaa ta'een ittiin hojjechuun irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa namoota irra ifatti tajaajila waltajjii tajaajilaa irra jirru kana jechuudha. Soteriyaan waan akkasiif waltajjii tajaajilaa addaati. Carraa addaan uumeera. Miidiyaa irra gallee jirra, sarara miidiyaa irra gallee jirra, tinii guddachuu dandeenyu irra gallee jirra, waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Sun garuu inaaffaan hafuura waan keessa jiraachuu qaba. Malee yoo arrabsanis kan hin calleessine, yoo jajanis kan hin calleessine ta'uu hin qabu. Walumaa galatti jireenya hafuuraa walumaa galatti tajaajilli jireenya hafuuraa baay'ee bilchaataa ta'e barbaada. Jireenya hafuuraa baay'ee bilchaataa ta'e barbaada. Kiristiyaanummaan mataa isaatiin gahaadha baay'ee nuti amma bakka kiristiyaanummaa kana waan gadi qabnee maaf sadarkaatti kennuu jalqabne malee kiristiyaanummaan mataa isaatiin ikkoo waan bilchaataadha barra. Waan bilchaataadha. Kennaa Waaqayyoo kan keessa guute. Namoonni Waaqayyoo kan keessatti bitamanidha barra. Garuu sababa keenyatti waan gadi bu'eedhaaf jireenya bilchaataa, jireenya giddu galeessaa jechuun dhufe malee kiristiyaana ta'uun tajaajilaafuu gahaadha. Sun immoo jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuuti jireenya hafuurummaa isa bilchaataa ta'edha jechuudha.